Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii labataati. Qophii labataatiin egaa namoota dandeettii adda addaa yookaan kennaa adda addaa qaban waliin kan torbeedhaan turtii taasisnu. Guyyaa har'aas egaa dargaggoota lama affeerrannee jirra. Dargaggoonni kunneen immoo kennaa yookaan dandeettii namoota bashannansiisaa barsiisuu kan qabanidha. Isaan waliin kan turru ta'a. Maarreessin daawwattoonni keenya immoo bakka jirtanitti ammarraa eegaluudhaan qophii keenya daawwachaa itti bohaaraan waliin turaasiniin jenna. Egaa dargaggoonni kunneen kennaan isaan qaban keessumaa ogummaa baacoo yookaan koomeediitiin namoota bashannansiisaa barsiisuu akkasuma immoo kitaaba barreessuu muuziqaa qindeessuudhaan wal qabatee akkasuma immoo dandeettiiwwan kan biroollee qabu. Turtii keenyaan egaa hanga xumuraatti yoo nu daawwattan muuxannoo isaanii kan qooddattanidha kan ta'u. Mee gara keessanitti darba jalqaba irratti sirraan eegalaa atumtii jalqaba irratti daawwattoota keenyaa wal bari. Ani Waaqoo Geetaachoon jedhama. Waggaan koo Afurtama guunne akkuma amma kaastee sirriitti nu ibsiteetta hojii koomeedii kanan hojjenna akkasuma hojii idilee hojii dhuunfaa mataa keenyaas immoo qabna har'a immoo mana keetti nu affeertee si bira jirra jechuudha. Anaa dhufu jennee jirra. Taasifameenis daawwattoota keenyaan atumtii wal barte gaarii ta'a. Ani Eebbaa Dirribaan jedhama. Egaa ati baay'ee isaa dubbatteetta akkuma inni jedhe. Hojiin koo tokko koomeedii nan hojjedha, muuziqaas nan hojjedha, hojii garaagaraa, hojii idilee dhuunfaa keenyaas qabna, aartii irrattis bobbaaneeti kan nuti jirru jechuudha. Tole meegaa jalqaba irratti Waaqorraan eegala. Waaqoon egaa hojii koomeedii bal'inaan kanatti hojjettu. Mee dandeettiiwwan akkamii qabda? Kennaawwan akkamii qabda? Sanarraa eegallee achumaan gara koomeediitti boodarra dhufna. Dandeettii barumsa adda addaa baranneerra. Ani kompiitar saayinsiin baradhe. Isaan immoo barsiisaan ture. Hojii aartii kana immoo wal bukkee ittiin hojjedha jechuudha. Jalqaba irratti mee eenyuun fakkeenya taasifatteeti koomeedii kanaatti kan dhufte? Hojii aartii yookiin hojii koomeedii kanaatti yeroo dhufuuf yaade egaa beekta hojii aartii ka'ee hojjedhu laatettee ittiin seentu yookiin nama tokko ilaaltee akka baluu sanaan taattee ittiin seentu garuu kennaa akkasii yeroo namoonni si keessatti arganii waltajjii adda addaa irratti yeroo si arganii si kakaasu namoota. Achi booddee immoo koomeedii afaan Oromoo keessatti immoo warra akka Abbaa Lataa fa'aa, Olii Naggaa fa'aa namootumti tuuta dhangaafaa keessa turanii hojii baay'ee hojjechaa turanii isaan immoo hunduma keenyaaf iyyuu fakkeenya gaarii nuuf ta'aniiru isaaniin of duratti ilaalaama hojjechaa dhufne jechuudha. Yoom jalqabde? Ani koomeedii waltajjii irratti erganii yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii seeneen jalqabe garuu sana dura ijoollee ma wajjin yeroo kubbaa taphannu yeroo ijoollummaa keenyaayyuu taa'ee sassaabee walitti qabeetti naasaan kolfu turan. Akkas mana keessaas waan tokko nan hojjedhan ture. Sana booddeedha gara waltajjiitti dhufee akka inni hojjetu kanan arge malee kennaan sana keessa akka ture amma yeroon yaadu yeroo maxinnummaayyuu waan sun na keessa ture. Maatii keessan keessaa jira laata namni kennaa akka kanaa qabu? Moo addatti namootuma hojii akkasii yookaan immoo kennaa akkasii qaban irraa ilaalaa waan guddatteef? Maatii keessaa namni qoosu hin jiru. Mana keessatti qoosuun hin danda'amu garuu ijoolleen obbolaan jira miti yeroo obboleessi qofaa tokko jira. Haasaa humna obbolaa wajjin jiru, taphaa obboloota gidduu jijjiiru waan akkasii nama kolfisiisa. Caalaatti garuu hiriyoota wajjin yeroo itti dabarsitu yeroo qoosaa baay'eetu jira. Inni baay'ee na gargaareera. Maatii keessaati badaa namni waan akkasitti dhoomu. Baacoo yeroo jalqabaatiif hojjette yaadatta laata? Waltajjii irratti asii magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii tokko irratti hojjedhe nama hojjetutu dhibeennaan hin galee hojjedhe yeroo sana. Namatu diraamaa sana shaakalee fixeetu hafe nu jalaati. Achi booddee waaqoti iddoo masaa galee hojjedhu yeroo shaakaluu argaa turte jedhanii hin hojjedhu malee nan gala jedhee baheen gatii taaksii dhabe immoo. Sana dura garuu hojjenne? Hojjedheen beeku waltajjiitti baheen beeku. Akkasumatti nama wajjin nan haasaa nan tattabachiisa garuu. Sana booddee iddoo namichaa galee mana hojjedhe sodaadhee darbatanii mana galchanii gara waltajjiitti jalqaba. Gaafa hojjennee baanu hundumtuu dhufee akkas dandeessaati durumaayyuu maal naan jedhee akkas mi'oofti taanaan hojii keessatti hafeega. Miira akkamiitis itti dhaga'ame garuu? Baay'ee namatti tola. Baay'ee yeroo jalqabaa nan sodaadhee waltajjiin jalqaba hojjedhee uummatatti galagalee achi galagalee mana hojjedhee fixe. Odeessii keessa tokko ta'ee hojjedhee jechuudha. Inni mana haasaa garuu achi galagalee hojjedhee innumtuu gaarii ture baay'ee nama bohaarsa ture. Akkasitti jalqabee achi booddee immoo fooyyeffachaa carraan argadhutti fayyadamaan deeme akkasitti as geenye. Gara eebbaatti deebi'a. Eebbaan dandeettiin kun akkamittiin dhufuu danda'e? Maaltu gara hojii baacoo hojjechuu yookaan koomeedii hojjechuutti si fide? Maaltu si kakaase? Jalqaba durii mana keessatti baay'ee qoosnaa jechuun
maatii harmeen koo fa'aa baay'ee nama faniidha baay'ee qoostee taphatti kanaafuu ishee wajjiniin baay'ee qoosna turre charchiitti nan hojjedhan ture akkuma kanatti mana barumsaa keessattis maltiimiidiyaa garaagaraa keessatti miilii miidiyaas jedhan ijoollummaatti achi keessatti nan hojjedhan ture jennaanitu guyyaa tokko akkuma kana akka carraa viidiyoo wayii waraabuudhaaf waaqoo wajjiniin wal agarre waaqoof akka ofiin tiimii wajjiniin jechuudha waggaa 3 ta'an as fakkaata waggaa 3 ta'a kaameeraa waraabuun deeme malee ani waan koomeedii hojjechuu miti kanan deeme kaaraaktarii tokko naa kennan achumatti hojjedhu malee naan jedhanii silayyuu immoo hojjechuu nan barbaada waan ta'eef hojjechuun eegalee jechuudha isumaan jalqabnee itti fufufnee kutaa garaagaraa hojjechuutti kaanee feesbuukii irrattis viidiyoo garaagaraa gabaabduu gadhiisuu gaafa eegallu namni gaariidha jabaadhaa itti fufaa gaafa nuun jedhu itti fufnee jechuudha isumaan. Gara jalqabaatti mee kan uummatatti baastanii hojjettan maal ture mee yaadattaa? Tokko waltajjii irratti hojjettanii jirtu erga sanaati kan bifa waraabbiitiin hawaasa biraan geessanii bifa barsiisuun akkasuma bashannansiisuun kan hojjettan. Mucaa hiriyaa keenya tokko jira Abdiisaa Balaachoo jedhama kitaaba aayedhu tokko barreesseetu asitti eebbisee ture giddugala aadaa Oromootti. Waltajjii sana irratti diraamaa wayii hojjennee dhimmuma walaloo wal qabatu moobaayiliidhaan waraabame. Inni waraabu sun kolfa jaatee fi urgufamaa waraabame waan mootorsaayikilii irra teenyee waraabamne fakkaata. Isa socho'a mul'atu iyyuu nuun akka ta'e iyyuu garuu diraamichi baay'ee ma jaallatan yeroo jalqabaaf viidiyoo waraabnee yuutuubii gubbaa kan kaa'ame isa ture. Duub deebiinsaa immoo baay'ee magaarii ture achi booddee immoo yuutuubii namaaf gurguraa turre egeree miidiyaa yuutuubii jedhamuu fi torbaniin faacoo gaggabaabaa gurguraa turre. Achi booddee yuutuubii mataa keenyaa koofiin tuubii jedhamu qabna achirratti immoo gara viidiyoo 50 olii hojjenneerra sanuma sana keessa dhufne jechuudha. Iddoowwan garaagaraatti hojjettanii jirtu jechuudha. Egeree miidiyaan jira koofiin jira. Egeree miidiyaan jira koofiin tuubiin jira sana booddee immoo televezyiinii FIB jedhamu irratti immoo torbaniin siitkoomii tokko hojjechaa ture. Hojii hojjettan irraa kaatanii immoo yaadni hawaasa biraa isinii kennamu fudhatamummaan hawaasa keessan biratti argattamee maal fakkaata? Koomedii yeroo hojjennu nuun eebbooma fee hojiin mari'annee hojjenna yaada tokko gaafa finnu ergaa maalii dabarsinu inni ergaa sana kaawwanna jalqaba sanatti koomedii uumu malee koomedii uumnee sana gidduutti waan tokko hin galchinu so ergaa dabarfachuu barbaannu erga lafa keenya booda ergaa sana bifa nama bashannansiisuun akkamitti dabarfanna see duratti hojjenna sana immoo namni baay'een jaallateera jedheen yaada namni yaada nuu kennu baay'eensaa amma lafa hawaasni Oromoo jiru baay'ee isaa yoo deemne nama baay'eetu si jajjabeessa ijoollee xixinnoo irraa kaasee ijoollee waggaa 3 4 5 irraa kaasanii fiidbaakii gaarii sii qabu hojii koomeedii immoo hojjetta jaatee fi yeroo hundumaa waan itti nama kolfisiisaa deemtu yeroo hundumaa waan itti kolfaa deemtu waan itti fakkaatuu fi isuma si eega namni yeroo si argu akkuma hiriyaatti si wajjin haasa'a akka nama bilbila isaa irratti si ilaalaa oola jaatee fi akka nama si beekuutti sitti siqa malee ganaana baluudhaa keessummaatti hin taatu so inni baay'ee namatti tola maatii miliyoonaan lakkaa'aman qabna jechuudha. Finfinnee keessa illee egaa baay'een baay'atu akka carraa taanee yeroo kutaa biyyaafaa deemnu nagarra yeroo baay'ee hojiidhaaf gaafa gadi bu'u jira maatii dubbisuu gaafa itti gadi buutu jira yeroo si jaalala uummataa nagarta beektaa baay'ee akkam akka namni jaallatee namni egaa waanuma jaallate waan nama jaallatuufitu namatti dhiyaate wanta sana namatti himamitiire kanaafuu gaafa kutaa biyyaarra deemnu baay'ee nu jajjabeessuu jaalala guddaa nutti agarsiisuu kanaafiyyuu baay'ee itti gammanna inni kun immoo bu'aa keenya gammachuu keenyaa jechuudha hunda caalaa. Hagam hojjettee jirtamee hojii koomeedii kana turtii hangamiitiif hojjettee jirtamee baay'inaanis wanti yaadattu yoo jiraate ani waraabdanii gadhiistan sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u. Egaa viidiyoo 50 jedhe sana keessaa innis kanuma keenyadha anis hojjedheera dhummaasaa keessa egeree miidiyaa irratti hojjechaa turre keessas jira almost erga wajjiniin hojjechuu eegalle gara waggaa 3 taanee jirra akkasumatti itti fufnee jirra jechuudha. Yaada akkamii sii kennume? Namoonni tokko duraan gaafa kaaraaktarii kan biraa fudhachaa ture rakkoo hin qabu gaafa erga diraamaa sana rakkoo jalqabne garuu gaafa bakkee keessatti na arganii karaakteriin yookaan taatummaan achirratti fudhadhee jiru akka gowwaa wayitii garraamee wayitii waan ta'eef akkamee waan tokko baay'ee gowwaa ta'e wayititu dinagdee dhita kun egaa jaalala nama uummataati kaaraakterichi namni jaallachuun isaa manatti tola. Kaaraakterichi si busirraa deemeera.
Taatoo sii kenname sun sirraa deemeera. Hin deemanaan jedhu qaba. Baay'ee hojjete, baay'ee asumaan baay'ee danda'an kaaraakterii sana baay'ee bareechee jaa hojjetee fi dhufanii akka waan ani waaqoon yeroo baay'ee ekspiriiyaansii godheera. Akkuma manni jedhee akkamee kana dura waan wal beeknu wayittitu fiigaa dhufanii sineeyyamsiisanii maaliif jedhanii footoo si waliin ka'uu utaalanii sitti marmanii si haammatu jaaladha. Kanaaf isa kana immoo akseeptii gochaa deemtaa jechuudha. Kana jechuun baacoon isin hojjettan sun yookaan koomeediin isin hojjettan sun hammam hankaa hawaasa bira ga'ee jaalatamummaa argateedha kan namatti agarsiisu. Baay'ee namatti tola. Garuu mee amalli kee immoo maal fakkaata bee? Garraamiidha dhugaa dubbachuu fi dandeettii hedduu qaba. Muuziqaan qindeessaa, hin faarfataa, sagaleen isaa baay'ee bareeda. Hojii aaktingii kana baay'ee hojjeta. Yaada baay'ee fida, nama yaadaati. Hojii gaafa hojjennu kan akkam goonuu yoo ta'e nama baay'ee yaada fiduudha. Nama wajjin hiriyummaan jiraachuu danda'u. Ammatu gadi baatee argite eebboonni nama abbaa firaati. Nama hundumaa wajjin qoosaan taphataa, nama wajjin baay'ee walii gala. Baay'ee mucaa ba'eessadha. Birriisaa booddee naa laattaa jedheen yeroo manba'u. Taatoo sanas immoo yaaddanii kennitaniif. Taatoo sana laannee fi gaafa hojjetee ilaalu baay'ee danda'e hojjete. Sana booddee ittuma fufee jechuudha. Waaqoon dhugaa dubbachuuf taanaanii iddoo baay'eetti nanaasaa maaliif anaanii hunduma caalaa kan na jajjabeesse namni dandeettiima yoo qabaate iyyuu amma ijoollee baay'eetu jira dandeettiitu qabanii utuu hojjechuu danda'anii utuu garas gamas hojjechuu danda'anii haalonni kan isaan daangessee jiru baay'eetu jiru. Egaa ani immoo namni utuma ofii kootii na keessa jiradhee yaadu iyyuu yeroo tokko konfiidensii ofitti amanamummaa dhabda. Waaqoon yeroo diraamaa hojjechuu jalqabne kaasee ofitti naqabee inni baay'ee hojjeteera fudhatamummaa baay'ee hawaasa duratti qaba ture utuma wajjin hojjechuun eegalaniyyuu jechuudha. Garuu waan na keessatti argisan ofitti naqabee hojjechuu dandeessaa jabaachuu dandeessa naan jedhe amma ammaatti utuu inni nan jajjabeessine ta'e waan tokko nan hojjedhe koomeedii nan hojjedha jedhee yaadu walumaa galatti na jajjabeesseera baay'ee ana duwwaa immoo miti ijoollee hundumaa keessumaa ijoollee haaraa reef jalqabanii ijoollee garaagaraa koomeedii hojjechuu barbaadanii ijoollee kitaaba barreessanii ijoollee garaagaraa baay'ee deggera poozitiivii ta'e jechuudha namaaf garaa laafaa. Isuma dhugaati dhugaa baay'ee namaaf garaa laafaa. Dhugaa naa baateerta siin jechaara. Dillikii namaan hin qabatu dhiiqii namaan hin qabatu yeroo hundumaayyuu taanaan dadhabina nama sanaa dhiiseetu cimina nama sanaa fudhatee nama wajjiniin jiraata. Kanaafiyyuu isa wajjiniin anaaf waaqoon dhugaa dubbachuuf taanaan guyyaa tokko wal lollee hin beeknu amma wal barree keessatti walitti harree hin beeknu egaa gara fuulduraatti sin harroolee yaadani. Caalaatti wanti nuuni akka nuun wajjin hojjennu nu godhee yaadu jaalala nu gidduu jirudha. Akka fedhe yoo ta'e egaa namni walitti hin bu'e yookaan immoo ciruma isaa yaadni isaa tokko ta'achuun hin danda'amu. Dhibba keessaa dhibba yeroo kamiyyuu taanaani. Sunsumni walitti bu'aa jedhama. Yaada walitti bu'iinsa addaas nu gidduutti uumamee hin beeku takkaayyuu taanaani garaagarummaa yaada akkuma jirutti jiraate yaada keenya walitti finnee tokko taanee amma dandeenyu waggaa amma kana qarshii sababa argannuuf utuu hin taane keessumaa erga diraamaa sirna akkoo eegallee walumaa galatti ispoonsarrii hin turre wanti galii irraa argannu hin turre dhaabbata yeroo kaan duraan gaafa koomeedii yuutuubii irratti hojjennu yoo torban tokko dandeenyee gadhiisnee torban tokko dhaabna yoo torban lama gidduutti boqochuu dandeenya haala humna keenyaa ilaallee utuma yaadni nurka jiru jechuudha. Yeroo TV ta'u garuu torbee dhaabbataa darba waan ta'eef isarratti immoo peetishiniin jira seerri jira erga waliigalteen mallatteeffame booda akka argan dhaabuun hin danda'amu. Kanaaf jecha baay'ee nutti ulfaatee ture haala garaagaraa faayinaansiidhaanii jechuudha. Wanti baay'een isaa galii baay'ee qaba waan ta'eef garuu immoo amma dandeenyu deemsisnee gidduutti immoo dhaabnee jirra waaqayyo nu gargaaratti fufna. Itti fuftu abdii qabna. Qusannaadhaan wal qabatee waan hojjettan jira. Qusannaadhaan wal qabatees waan hojjenne baay'eetu jira namni tokko qarshii garmalee qusataa tokko waan si dhibu qoricha bitachuuf lubbuu kee oolfachuuf qoricha bitachuuf namni qusatu jira birriisa. Awwaalcha kootti naa bareechaa jedha jechuudha. Mata duree adda addaa irratti hojjenne. Kophee wajjin wal qabatee illee kan qoostan jira qoosaa keessan nan yaadadha. Qulqullina. Qulqullina ofii eeggachuu baay'ee foolii isaa si jeeqee ture gaaficha. Baay'ee achirraati yaadadha.
Kuni gaanfa Afrikaa ishee qayyuudha kun naannoo kana Eebbaanis as keessatti ati immoo diyaaspooraa fakkaatte Diyaaspooraa fakkaannee durbee tokko gowwoomsaa turtan. Inni irraanfatte immoo gidduutti guyyaa. inni ani gaaka dinagdeen achirratti karaakteriin isaa gowwaadha. Inni isatu gorsa wanta inni gochuu qabu isatu gorsa. Egaa dinagdeen karaakteriin isaa karaakterii gowwaate akkuma beekamu achirratti kennaatu gorsaanii kennaan maal ittiin jedha akka wanta goyoomsaa sana barsiiseetu dinagdeen kun immoo ingiliffaa akka yaaluu wayii godha. Kanaaf jecha ittiin goyoomse waa dafee dagata dinagdeen. Kana gidduutti intalli itti baatee isa silaa waan hojjechaa turan hunda isaa dagateetu akkuma taatoo duraan gara deemutti salphisa waan ta'eef gowwaan nama rakkisaa nama qaaneessa bakka deemu gowwaa manuu rakkisaadha. Akka ergaan isaa uffannee ergisaa namarraa beeksisa jechuudha waan tokko argachuuf jennee namarraallee fokkisaa waan tokko rakkina qabu. Ati deemiti jechi koo oliin iccitii isin qabdan maal naasatti yoo nagee maal rakkina qaba galu Deebiin jenneti. Nufeem deebe where are you coming? Eewda. Where are you coming? Where are you coming? You are Nagati. Ollaa turre. What does makes every day? Maal taateeti? Maaltu faara andaa galaan jiru. Eewda ansi barreeffaman. Waaqoon immoo kitaabas barreessitee jirti. Kitaabni ati barreessite sun immoo mirga ajjeesuu jedha yoo dogoggoruu baadhe. Mee waa'ee isaa nuu kaasi. Kitaaba mirga ajjeesuu jedhu tokko barreesseen ture waggaa 2 dura miti waggaa 2 waggaa tokko caaleerre. Kitaabni sun seenaa dhugaa irratti hundaa'ee barreeffame xiqqoo yeroo biyya kana keessa nagaan xiqqoo ulfaataa ture yeroo sana rakkinni tokko maatii korra ga'ee ture abbaan koo haala suukanneessaa wayiin ajjeefamee ture kan abbaa kootii qofatu hin taane immoo namootni baay'een iddoo adda addaatti haala adda addaatiin ajjeefamu turanii seenaa masada akka namoonni biraan baranii fi mirga ajjeesuu kun akka namootaaf hin eeyyamamne namni uumaa waaqayyooti waan ta'eef waaqatu uume rabbitu uume waan ta'eef lubbuu namaa fudhachuu kan danda'u waaqa qofadha. Nuyi lubbuu walii keenyaa wal baasuu hin qabnu wal ajjeesuu hin qabnu umurii jireenya dhala namaa kan murteessuu qabu waaqa qofa isa jedhu irratti hundaa'een rakkina maatii keenya keessa dabarree fi rakkina keenya keessatti immoo namoota baay'eetu nu gargaare namoota sana immoo ittumaan galateeffachuufanii kitaaba sana maxxansiisee jechuudha. Dubdeebii baay'ee gaariitu ture haala bayeessaa goonee eebbisiisnee baay'ees gurgurame birrii meeqatti gurgurte akkanaan hin jenne malee namoota baay'eetu dubbisee baay'ee magaarii ture jechuudha. Achirratti namoonni yaada akkamii sii kennan? Isa dhiifama taasiste sanarratti baay'inaan yaada gosa lamatti nuu kennan. Tokko namni gaa abbaadha jaatee fi abbaa kee gaafa namni ajjeesutti dhaga'amaa hin aartaa miirri keessatti dhaga'amaa kan maatii kee minii firuma kee keessa iyyuu fira kee minii qomoo kee saba kee keessa yeroo namni tokko akka malee ajjeefamu iyyuu hin aarta mitiire namoonni baay'een aaranii ta'uun qabu tarkaanfii fudhachuutu gaariidha. Isa abbaa kee dhabsiise abbaa isaa dhabsiisuudha malee maanni waan akkasii dhiira miti ati waan maal jedhamu baay'eetu jira nan hubadha namoota akkasii hinaaffaama maatii isaanii irraa qabanii fi jaalala abbaa isaanii haadha isaaniif qaban irraa kan ka'e akkasitti yaadu. Akkamittiin hubachiistee deebiste? Namaaf gaafa dhiifama goonu abaluu sana bilisa baasnatu taate ofii bilisa baana. Jibba sanarraatii, aarii sanarraatii, xiiqii sanarraatii, hinaaffaa sanarraatii bilisa baana. Ofii nagaa taana. Achi booddee rabbi immoo gaafa itti dhiifama gootu baay'ee dhiifama sii godha. Baay'ee si gargaara, baay'ee si wajjin ta'a. Eebbo maalirraa baratte mee waaqorraa kanarratti? Egaa ani akka nama dhuunfaa tokkotti yaada isaa baay'een deeggara. Warroota isa deeggaran keessaa tokkodha jechuudha. Dhiifama walii gochuu irratti maaliif yeroo kamiyyuu taanaan dhiifama namni namaa godhu injifataadha mitiire injifataadha. Waaqoon immoo dhiifama gochuu isaarraan kan ka'e maaltu irra ga'e maaltu immoo ta'eefi waan jedhu nan yaade. Waaqoon tokkoffaa seenaa abbee isaatii abbee isaatiif kan inni itti gara inni ittiin ijaabee waa'ee abbee isaatii addunyaatti yookaan immoo saba guutuu saba bal'aa amma kana ga'u keessatti agarsiiseera. Kitaabaan barreessee jechuudha. Dhiifama gochuun akkam akka gaarii ta'e sammuun isaa akkam akka nagaa ta'e ergasii booda immoo darbee ofii isaatiiyyuu nagaa ta'e itu amma waaqoon ijaabee eeratee yoona asitti waaqoo beeknu kana nagarru yookaan mana hidhaa keessa jira yookaan immoo deebisanii ijaarratti ammas ijaarratti ba'aniiru ta'uu danda'a.
aartii keenyaaf saba keenyaaf akka kanatti nu wajjiniin jiraachuu hin danda'u ta'a. Amma garuu isarra darbee hunduma isaa dandamatee maatii isaa dandamachiisee itti gaafatamummaa waan baay'ee fudhatee akka abbaatee maatii isaa keessatti dhiira keessaa hangafisadha waan ta'eef waan hundumaa itti gaafatamummaa isaa fudhatee maatii isaa handilii godhee jajjabeessee obboleessa isaa barsiisee waan hundumaa kitaaba barreessee nuufillee karaa nuu ta'ee ijoollee baay'ee kan inni jajjabeessaa jiru sababa dhiifama godhee fi Waaqayyoo immoo jireenya laatee fi gammachuu laatee fi milkaa'ina laatee fi saba durattis immoo jaallatamummaa laatee fi jechuudha. Namni obsa qabaachuu akka qabu dhiifama walii gochuun gaarii akka ta'u nu barsiistee jirta. Egaa kitaaba kana asumaan itti fuftee kitaaba biraa barreessuuf hin yaadne immoo sanuma irratti dhaabbate. Ani jalqaba kitaaba barreessuuf yaadeen beekun ture. Waan sana seenaama sana kaa'uu waan barbaadeefan kitaaba sana barreesse. Waan sun immoo namoota baay'ee fayyadee argeera. So inni waan gaariidha kitaabi suni. Kitaaba al tokko immoo rakkina keessa dandeettii qabdu wayyaa agarta. So rakkinni sun dhufee al tokko bubbeen tokko awwaara sirra jiru sirraa kaaseetu waan keessa kee jiru bakkeetti akka itti baastu si godha. Kanaafiyyuu dandeettii barreessuu nan qaba jedheen yaada. Sana kanaan jedhu kitaaba nan barreessa. Yooni barreessee nan eebbisiisa ta'e immoo nan dhufa sima bira dhufeen simattanii ma jalqaba. Gara eebbaatti immoo deebi'a. Eebbaan egaa muuziqaa sin qindeessita. Isa sana hoo yoomi eegalteeti muuziqaa kana qindeessuu kan jalqabde? Egaa muuziqaa ani tuttureera akka koomeedii miti. Ijoollummaa makootii kaasee hojjedhan ture almost gara waggaa 5 kaasee muuziqaa nan taphadhan ture. Kanan eegale garuu stuudiyoo yookaan immoo stuudiyoo production isa jedhamu kanan eegale waggaa 4 asitti naannoo gara waggaa 4 ta'eera. Baay'inaan ani gara wallee tun taane faarfannaan hojjedha. Amantiin koos waan daangessu fi faarfannaan hojjedha. Sarratti kan darbe immoo saawundi tiraakii fiilmii nan hojjedha. Saawundi tiraakii fiilmii garaagaraa hojjechuu eegaleera dhiyeenya asitti. Fiilmii sammaa haaraa baaru keessattis saawundi skoorii saawundi tiraakii hojjedheera. Fiilmiin garaagaraa amma eebbifamuuf jedhan jiru. Saawundi skoorii fi saawundi tiraakii irratti hirmaadheera. Muuziqaa garaagaraa baay'ees immoo namoota baay'eetiif hojjedheera. Qindeessitee jirta. Stuudiyoo namoota amma stuudiyoo banatanii hojjechaa jiran ijoollee baay'ees immoo ergan jalqabe asitti kanan barsiise jiru ijoollee muraasi. Isaanis haala gaariirra jiru. Gammachuu kooti jechuudha muuziqaadhaan akkasitiin hojjechuun koo. Namoota wajjin hariiroo gaarii qaba. Faarfattoota hedduu wajjin namoota muuziqaa qindeessan hedduu wajjin hariiroo bayeessa qaba. Fiilmii kanan hojjeta. Baandii qabu. Baandii Ameen baandii jedhamu tokkotu jira. Achi keessaatiin hirmaata. Kennaa dandeettii adda addaa qaba jechuudha. Nama guddaadha miti hirreetti. Hin fakkaatu beela. Nama gaarii. Nama guddaa jechuun immoo qaamaan qofaa miti. Qaamaan qofatu. Dandeettaa gada akkama jiru kanatti umurii isaa xiqqoodha. Nama gaafa laaltu amma baay'ee nan gafa. Akkama qabatee jiru kanatti itti fufeennaan gidduutti hin dadhabu ta'ee yookiin waan biraatti hin maqu ta'eennaan waggaa 5-7 booddee baay'ee nama dhiibbaa guddaa uumudha eebboon. Kitaabas barreessitee jirta. Egaa ammoo koomeedii qofaas miti diraamaa qofaas miti jettee waan haaraa qabattee as ba'aa jirta. Mee waa'ee isaa nuuf kaasi. Fiilmiin nuti hojjechaa jirru jalqaba kaasee hojjetti mee nuti yuunivarsiitii wal barree koofin tiimii waan jedhamu maqaa jedhamuun hojjenna. Tiimiin keenya yuunivarsiitii wal barree achi booddee hiriyyummaa magaarii qabna turre akka sila eebboon si taasisaa ture. Yaada yoo gargar baanillee walumaa wajjin jira hiriyyummaan keenya. Yaadaan nuti wal falminuyyuu wal bira jirra nu. So kanaaf yeroo dheeraa wajjin ture almost gara waggaa 10 olii wajjin turre tiimiin keenya kuni. Yuunivarsiitii eessaatti wal bartan jalqaba? Yuunivarsiitii Finfinneetti wal barre. Lubti keenya yuunivarsiitii Finfinneetti wal barree achi baanee akkuma carraa ta'e magaalaa Finfinnee keessatti hojii jalqabne caalaa matti jabaachaa deemee jechuudha hiriyyummaan keenya. Waa'ee hiriyyummaa kanaa fiilmii tokko maal hojjennu inni yaadne. Hiriyyummaan obbolummaa caalaa al tokko maatii kee caalaa yeroo itti hiriyyaan keessii qaqqabu jira. Kanaaf waa'ee hiriyyummaa kanaa fiilmii maal hojjennu inni hiriyyummaa fudhannee mata dureen fiilmii keenyaa koodee jedha. Koodee jechuun akka miiltoo jechuu wayiiti. Miiltoo faana akka hin taane malee. Koodeen. Koodee jechuun amma gara naannoo Shawaa kanatti akka obboleetti yookaan obboleessa haadhoo jechuudha. Obboleessa haadhoo jechuudha. Akka sana nuun amma hiriyyummaa sanarra dabarree gara obbolummaatti seenneerra. Hiriyyummaarra dabarree gara obbolummaatti seenneerra.
hiriyyummaan keenya namoota fagootti wal beekan tun taane isa dhiigaa walitti hidhamu caalaa walitti nu fideera isa jedhuuf jenneetu waa'ee hiriyyummaa kanarratti fiilmii maan hojjennu innee seenaa qindeessinee jenerii koomeedii isaatu gadi hin dhiisin koodeef mata duree jedhu fiilmii hojjennee hiriyyummaa keessatti gaa waa sadiitu jira isteejii sadiitu jira jennee amannaa tokkotu waliin bariin dura jira nama haaraatu wal bara haaraama dhufnee wal barra achi booddee jireenya bu'aa bahii wajjin dabarsita achi booddee immoo jireenyi immoo gargarsi baasti beekamaadha kun kanaafiyyuu wantoota kana sadan waan of keessatti qabatu bifa fiilmiidhaan bifa koomeedii ta'een bifa baay'ee nama bohaarsuun hojjennee qulqullina viidiyoo fi qulqullina sagalee isaatii ol bunnee hojjennee gatii baay'ee itti baasnee baay'ee itti dadhabnee waraabbii isaa fixneerraa editingii isaa fixneerraa saawundi tiraakii isaa fixneerraa yeroo dhiyoo keessatti ni eebbisiisnaa ummati immoo yaadanii nuu kennuun ilaallaa jechuudha. Siin eegna yeroo hangamii gidduutti hin baay'e. Yoo baay'ate ji'a tokkoo fi ji'aaf torban lama amma hojii hundumaa fixneetu ispoonsara eeguu baasiitti baasneetu jira waan ta'eef haala sana tokko tokko adeemsi tokko irra jirra wanticha akka dafee nuu dhumeeni hin beeksisna deebinee dhufuun keenya nafu mana keessan kanasi uummatni keenya immoo akka inni ilaaluu fi yeroo isaa yeroo jala geenyu immoo kana jennee immoo beeksisna jechuudha. Nuti simannaa yerichatti anaa dhufu isiniin jennas hojii adda addaati kan hojjettanii gara caalu nama bashannansiisuu irratti haa xiyyeeffatuyyuu malee jireenya dhuunfaa keessan geggeeffachuudhaafis atis akka hojii barsiisummaatiin tajaajilaa turtellee dhaga'een jira. Waa'ee barsiisummaa sanas nuu kaasitii akkamittiin immoo yeroo keessan wal madaalchistanii hojii tokko irratti dhiibbaa sin jalaan qabaatu akkamittiin yeroo keessan itti fayyadamtu? Qabaata hojii lama sadii gaafa hojjettu hojii tokko qofaatu hojjetteeti bu'aa qabeessummaa argisiisuu dandeessu hojii lama sadii gaafa ta'u yaadi kee ni rama humni kee ni rama. Al tokko garuu hojii lama sadii gaafa hojjettu immoo muuxannoo ati argattu namoota wajjin wal bartu jira inni immoo faayidaa biraadha. So galii maanillee wal caala hojii tokko irraati galii argattee hojii tokko irraa immoo galii gadi bu'aa argachuu dandeessa. Sanaan deemsisa anamma nan barsiisan ture. Barsiisuu nan jaalladha. Barsiisuu man jaalladha. Birriisaa fi maal saafatu hin taane barsiisuun natti tola mana barumsaa galee seenee barsiiseera. Baranan dhaabe hojii barsiisuu. Karaa biraas haa ta'u malee karaa baacoos immoo barsiisuu madha hojii nuyi hojjennu. Hojii fiilmii hojjennas yoo ta'e immoo innis namni tokko waan tokko ilaalee waan sanarraati akka waa baratu akka bashannanu gochuudhuma. So callumatti yoo mana immoo kolfisiiste iyyuu hammam jireenya ulfaatu kolfuun hin danda'amaan jedhu barumsuma tokko dheedhee yaada. Innumti iyyuu faayidaa tokkodha nama sanaaf jedheen yaada. So hojii baay'ee hojjenna hojii harkarraa akka qabnu baay'ee qabna. Hojii adda addaatti fuunaa an akka dhuunfaa kootti kanan yaadu an gara fuulduraatti nama bu'aa buusu ta'uun barbaada. Yoon barsiises, yoon qotee bulaa ta'es, yoon paayileetii ta'es, yoon dooktarii ta'es nama bu'aa buusu, nama ofiisaaf fayyadu, nama maatiisaaf fayyadu, nama hiriyootasaaf fayyadu, nama sabasaaf fayyadu, nama biyyasaaf fayyadu ta'uun barbaada. Kana gochuuf immoo karaa kamiyyuu haa ta'u hojichi gaariidha taanaan hojichi ba'eessa taanaan kutannoodhaan hojjechuuf duubatti hin deebi'u jechuudha. Hojii adda addaa wal bira deemsisee hojjechuun koo hangas mara miidhaan irraan ga'uu hin qabu. Hin qabu. Waan keessa koo jiru hundumaa nan hojjedhaadha. Eeyyee. Dargaggoota sin dhaggeeffatuu fi wanti dhaamtaniif yoo jiraate carraan sinii kenna. Yeroo qabnutti humna qabnutti yoo hojjenne booddee namansiisna nama hojiidhaan namansiisna moo haasaadhaan utuu hin taane so hojii keenya irratti yoo xiyyeeffannee dhaabannee an nama gaariidha inni nama hojii wal falmuurra hojjennee itti agarsiisudha. So hojii keenya irratti yoo xiyyeeffannee yaada namni nuu kennu yaada ijaarsaa namni nuu kennu jira. Kana sirreeffadhu sana godhi isa fudhanna isa yaada sana nama cabsuu sana garuu hin ta'u. Kanaafiyyuu hojii keessan irratti xiyyeeffadhaa barumsa keessan irratti xiyyeeffadhaa namaaf gaarii yaadaa hiriyyummaa keessan cimsaa abbaa fi haadha keessan kabajaa jireenyi gaariidha jedheen yaadaga. Baay'ee gaariidha. Haa ta'u. Akkuma waaqoon jedhe yeroo waan tokko eegaltu yookaan amma yeroon ofii kootii koomeedii eegale hin dandeessu maal hojjetta akkamittiin itti koomeedii hojjetta dhaabii muuziqaa hojjechaa akkamittiin koomeedii hojjetta namni naan jedhe baay'eetu jira jechuun wanta sana ofii isaanii imeejii fakkii sammuu isaanii keessatti kaasaniini akkati wanta sana hin goone ofii gochuu hin danda'u jedhee waan yaaduu fi akkati wanta sana hin goonee fi yaada sii kenna namni egaa yaada namaa guutummaa guutuutti fudhachuu dhiisuu utuu hin taane isa sirrii ta'e fudhachaa gara mul'ata kee garuu uumaa kee kabajjeennaan safuu hawaasaa kee eegdeennaan waan keessa kee jiru kamiyyuu taanaan baasuudhaaf yaaluu dogoggoruu sodaachuu dhiisuu jabaatanii waan qabatanii jiranitti kennaa kooti jedhanii waan yaadanitti jabaatanii cichanii itti fufnaan milkaa'inni jira waan ta'eef hamma sooshaal miidiyaa irratti caalaatti yeroo sooshaal miidiyaa hojiif fayyadamu taanaan hojiif taanaan rakkoo hin qabu
garuu isaan alatti social media hojiif fayyadaman taanaan gara mul'ata isaaniitti gara hojii isaaniitti inni baratu barumsa isaatti inni hojjetu hojii isaatti jabaateenna milkaa'inni numa jira nunis karama kanarra jirra barachaa ma hojjechaa jirra jedhee yaada. Namni dandeettii adda addaa qaba. Egaa dandeettii keessa ofii sana adda baasanii beekanii kallattii sanaan irratti bobba'anii hojjetanii jennaan namni kamiyyuu milkaa'uu akka danda'u egaa dargaggoota kanarraa hubachuu dandeenya. Egaa maarree daawwattoota keenya qophii labataa guyyaa har'aatiin turtiin dargaggoo Waaqoo Geetaachoo fi akkasuma immoo eebbaa waliin taasisne kana fakkaataa torban immoo qophii kan biraatiin walitti deebinaa kanneen nu daawwachaan waliin turtan maraaf galanni keenya guddaadha. Hanga torbanitti torban nagaa isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura.